eegaa kabajamtoota daawwattoota Galamsoo Global Media. Galamsoo Global Media kan uummataa waan ta'eef yeroo ammaan tana magaalaa Galamsoo keessatti hojiilee gaggaarii hojjetuudhaan kan beekamu Galamsoo Global Media waa'ee magaalaa Galamsoo tanaan wal qabatee wantoota tokko tokko hojiilee guddinaa fi haala qabatamaa magaalaan Galamsoo keessa jirtu duraanii fi amma maal kan jiru namoota tokko tokko haasofsiisuudhaan magaalaa keessa deemuudhaan jijjiirama jiru haalli duraanii maal fakkaata ammoo akkamii gaheen hawaasaa maal fakkaata gaheen qaama gaggeessaa as keessa qabu maal fakkaata kan jiru namoota tokko tokko haasofsiisnaa Global Meediyaan kan uummataa waan ta'eef itti fayyadamtanii hundi keessanii daawwatuudhaan sheer godhuudhaan jajjabeessuun dirqama. Miidiyaan dura kan ka'u numarraa jalqabaa xiqqaa ofii kan guddifatu numa tanaaf hundi keessanuu Global Media Galamsoo jajjabeessuudhaan invite share godhuudhaan YouTube isaanillee seentanii subscribe godhuudhaan waa'ee magaalaa Galamsoo hayyoota gootota warreen asitti baratanii magaalaa tana Galamsoo keessaa ba'anii sadarkaalee adda addaarra jiran qaamaanis deemnee bilbilaanis waa'ee magaalaa Galamsoo irratti wantoota tokko tokko hojii adda addaa hojjetuudhaaf Global Galamsoo Meediyaan muratee ka'ee jira. Kanaaf hundi keenya bakka jirtu humna qabu humnaan qarshii qabu qarshii yaada qabu yaadaan deeggaree miidiyaa kana haa guddifnu jaa yeroo ammaan tana magaalaa Galamsoo keessa jijjiiramni jiru haalaan guddaadha. Jijjiirama kanatti fufsiisuudhaan ammoo gaheen kiyyaa gaheen keetii gaheen hawaasaa gaheen qaama mootummaa gaheen dhaabbilee adda addaa murteessaa waan ta'eef hundi keenya dirqama nurra jiru haa baanuu jennaa. Galamsoo Global Meediyaan kan uummataati subscribe share godhuudhaan jajjabe.